keenya dhageessisaa haasaa jibbinsaa odeeffannoo sobaa dhiisaa haafuu jedhameera. Eenyu kun jedhana eenyu kun? Abbaa Malaati na. Abbaa Malaati jedha wayii isaa yoomuun qannasu. Maalammoo. Kan nageenya dhagayaa kan nageenya dhageessisaa haasaa jibbinsaa odeeffannoo sobaa haafuu jedhee. Dhaabbanni USAID fi dhaabbanni fayyaa fi misooma biiftuu birraa barsiisee tamaarsisee hubannoo qabsiiseera. Ani jedheera. USAID maal jedhe? Yaa Rabbi odeeffannoo sobaa haasaa jibbiinsaa jedha. Maali? Odeeffannoo sobaa haasaa jibbiinsaa haadha batuu jedhameera hubannoon kennameera. USAID fi dhaabbanni fayyaa misooma biiftuu birraa barsiiseera. Eenyu kun? Abbaa Malaati na fakkaate daaddii. Isa waa akkana kanaan deema. Qamalee keessa bee oola. Maali kun? Obbo Gabii kana maaltu godhe ambana hojii dhiibnan wacuma isaa deemna warran. Yee. Obbo Gabii. Yaa. Maal goona obbo siin jenna anka jedhu. Maali maaltu godhe jirtu. Nagaa. Fayyaa. Mara nagaa. Urgaa jirta. Maali akka reebbatanii fi loofi qabanii. Dhaabadhu nama nattata amalli badaa. Haadha manaa namaa ofi qabaa reebbatuun kun maali? Duri bee adda daakaa beetirriitti dhiitaa tureera kaadhaan godhini. Haadha manaatiyya. Akka wayii seeta. Dhiisatillee waan saniin qaaqinaan illee natta hafu haadhati. Kabee kun nama himaa. Akka jedhu. Maali amma? Amma taphumaaf jenneeti. Gurba joffe. Yaa bada Abbaa Mala. Maalu jaata wannoo kana caqqifteetuma fuula gaddataa maaltu isin galee warra namaa. Maal beeka mucaan kun wanti hin galleen hin jiru. Makiinaan tokkottiin D4D Haayiruufi nama 65 lagaan baatee galee akkana kukuffifte. Abbaa Malaa isin kana afuuftanii wallaa wanti afuufan osoo jiru. Banne ila kunoo Facebook irra ganama kana waan postotaniira isin himaa raabiyaa. Fotoosaan keessan abadi Maali feermuuzii jedha yoo mara feermuuzii yoo mara jamatti nama ajjeesuu qaba. Facebookiidha dhugama jedhaara. Achi Facebookii tanarratti makiinaan D4D Haayiruufiin jedhamtu nama 65 boollumaan seentedha. Yoo mirraa jammarte akka jedhu makiinatti sila baabura moo isin baasiidha makiinaan silaa kunoo nama 17 nama 18 akka feetutti beenna eessaa dhufee nama kana hoomaa oonna jedhaniira. Anaafuu raajiidha kun. Odeeffannoo Facebookiiti kaakun Abbaa Malaa kun waa amanamuu qabu bee. Abaduu minurraa dhiisa. Maali. Arana deemee banne qeejinniin toletti fuutu dhufee maali wanyi keessa nu arrabsina ammoo nu arrabsina. Satti maraatu takka ollaa jira jedha. Maali. Satti obboleessa keeti. Kootu ana. Maali intala kootu gara kiyya maal taate ammoo? Intala ta'uu gobaree humna isaa fayyadamee bilbila koobu waan hundumayyuu narraa fudhate abbeeroo kumna. Si intala obboleessa kiyyaamo? Odoo an jirutu na beekumo? Biyya kiyyatu odoo an jiru intala obboleessa kiyyaa saamaniimo. Hin taa'u ana mangar taa'u ana man taa'u maa jedha gala. Narraa godhee mana. Gabii suuta jedhi. Gabii meeyyaate haadhati atuu lubbuu keetiin baguma hafteenaa kootu asinatti kootu. Moomina waan hundayyuu naaf dhiisi. Naannoo kamitti si jalaa fudhatanii qooyi bilbila kan kee. Beelaana tasgabbaatilee. Obbo Gabii atilee tasgabbaay. Akkamitti? Sumuun atilee tasgabbaay mee. Joofe atilee tasgabbaay. Wacaa wanni ta'u maaltu jiru? Maal wanta kana taatanii? Ayyaa abbaa gudii argee gudii argite ammoo. akkatti garaa nama nyaatu. Atamma maal naa fiddee? Namni 65 dhumate. Maalirraa argite? Facebook irra argee Facebook irra Fermuuzi. Facebook irra argite. Arri keessa kuni xiqqaa guddaan cadhiftaniituma waanuman taane kana laaltanii waan dhugaa ta'aa dharataa odoon beekin odeeffannoo qabatamaa miti odoon beekin Facebook irra argeetti wanna jetta. Badee kan argu dhugaa moo ebjuudhaan isaabe. Maali? Kan bilbila koona jalaa fudhate kan na sodaachise. Isuma ilma koo kanan dhale kana moo kan biraa? Gurba maati kan jedhan kun dhugaadha. Isii keessummaan abbeeraa teenyaata. Abba
Dhuunfaa dhufaa turte. Hin beekne. Ana nagabii corri soogarraa kanatti na nyaatanii moo. Nan qabina. Suuta jedhi gabi. Gabbaa daaddi. Anka jedhu gurbaa. Yaa. Joffe. Yaa. Ata gammaallee jedhiftee bilbiluma kana fuulaa xoofta. Kunoo warri kun rakkoo jira waan akkanaati jedhaa jira. Ati hoo maal jetta maal goona? Shi abbaa malaa maalaa godhu. Abbaan kiyyallee asii waan biraa qaba. Haati tiyyallee asiin mucaan kama argaartan kan maalaa godhu mee abbaa malaa. Waan goonu isinitti mu'an. Wanti goonu booda nutti himta. Mucaa intala obboleessa kiyyaa saame kana gara buufata poolisii dhageessa. Suuta jedhi. Mee gurbaatti afur mee